Aya Studio. Satti beekti silaa hin agarree nageesse giimii keessa barbada goonni dhugaa badada kan qaban guunnee gadhiisan dachee guutti ciraa keenya balleessuuf kanaafuu nutti duutti waan jiilaniin kakatu lammataanis fufuure akka jaarraa kaleessa hundumtuu nutti duule hundumtuu nutti duule. warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gad hin cibne qarriffaa ishee nutti qarte warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte. Masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu meekoon waluttumnee tutabbabaana komooko jiraannus bannuus kana fedhiinkoo. Masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu seeratumaa dhiiga gabbarreetu biyya jaarree komooko harka kee jirti boru sabdiinkoo. Masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu seeratumaa. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannuus firri nuufaa argu. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannuus firri nuufaa argu. warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gad hin cibne qarriffaa ishee nutti qarte. Warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte. Waananiif garaa taana masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu heeratumaa meekoon waluttumnee tutabbabaana komooko jiraannus bannuus kana hawwiinkoo. Masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu seeratumaa dhiiga gabbarreetu biyya jaarree komooko harka kee jirti boru sabdiinkoo. Masile karaa hundumaa galmata fe'ee godhadhu heeratumaa. Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaa nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaas nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Jimma wami kero tu kananisa isa shawabi hararge
Aya Studio.